fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo siniif haa baay'atu jecha akkasumas naguma jirtuuti ani nagaa kootan jira galata waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha bakka nagaa fayyaa taatanii waan nagaa fayyaa ta'uu keessanii akkasumas immoo bakka jirtanitti waaqayyoo isin haa eegu siniin jechuu jaaladha akkasumas bakkuma jirtanitti waaqayyoo hunda keessan wajjiniin yaa ta'u gadda viidiyoo isiniif hojjedhee tanan ture viidiyoo isinii hojjedhe sanirratti waaqayyoo yoo jedhee jidduu kana keessaa nama lama taanee deebi'uun keenya hin hafu minamina isiniin jedheen ture akkasumas kunoo galata waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha baay'ee tokko nama jira haadha daa'ima ta'uun baay'ee tokko nama gammachiisa isiniin jechuu jaaladha maaliif dubartiin tokko gizee garaatti illee baattuu biqaa hin beekan deebistee gaafamu dhiisellee ilma ishee harka isheetiin gaatte gammachuu ana hin jennetu ishee ragaa jechuudha gammachuu san immoo argee jira siniin jechuu jaaladha dubartiin takka dhugaa maaliif garaatti baattee haga ji'a 9 beeku haguma feelleetti ulfaatu haguma feellee cannaqamtu cinqii san keessa guyyaa tokko nama lama hin taate jechuudha gaafa nama lama taate san immoo dubartiin tokko yeroo deechuu haga ji'a tokko kaastee haga ji'a 9 dadhabbii baay'eetti dhaga'ama yaansi yeroo duraatiif nyaanni ishee nyaattuyyuu wanti ishee dhugduyyuu ishee tasmaamoo dhabuu danda'a achirraan dammoo gaafamoo daa'imti sun guddachaa deeme ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 ta'e akkasumatti immoo guddachaa deema jechuudha gaafa san immoo dadhabbiinis akkasumatti itti dhufaa deema isa san keessa dabarree har'a kunoo ilma kiyya wajjin filafiitii keessan teenyee viidiyoo hojjechaa jirra har'a manatti deebinee siniin jechuu jaaladha kunoo ilma argadhee jira siniin jechuu jaaladha ka hin beekani goddanyoonni koodamoo keessa jiru sababa saniifiyyuu ani immoo maaliif yookiin ijoollee baay'een ijoollee yaadda'an jiraachuu danda'u silazaa jedhetanaan viidiyoo isiniif hojjedhe siniin jira viidiyoo wandura hojjechaa ture irratti yoon fakkeenyaaf haasaa keessatti dogongorallee yoo qabaadhe yoon jecha badaa siniin jedhe dhiibbaa manaaf godhaa siniin jechuu jaaladha inni biraa dammoo wanni siniin jechuu barbaadu dhugaa waaqayyo nagaan biyya keessanitti sin galchee akka haadha daa'imaa taatan warri shamarranii warri dhiiraa immoo akka abbaa ilmaa taatan yookiin abbaa intalaa taatan waaqayyo isin gargaaru waan adda sitaanan argadhe kana akka isinillee argattanii siniin jechuu jaaladha inni biraa dammoo wanni siniin jechuu barbaade waan hunduma keessa fiiyyuu jasitaan kuni baay'ee namatti tola jechuudha baay'ee tokko dhugaa waaqayyo baay'ee ani keessa kootitti baay'ee natti tolee jira maaliif bakka daa'ima koo farkatti argee jennaan bakka gaddi koo aariin duraan aaraa tures natti dhaga'ame sunillee narraa badee jira kunoo ilma kiyya wajjiniin har'a filafiitii keessan baanee teenyee jirra galata waaqayyoo isiniin jira waaqayyo siif haa guddisu naan jedha maqaan isaatillee luka maqaa goddanyaa tiyyatu baasee fi nugaa rabbi ani maaliif maqaa hin yaadnee turee jira maqaan ani baasuuf illee barbaade alamuu jechuun hin barbaade jechuudha maaliif alamii kooti biyya hambaa keessatti taa'ee alamii isaan arge jechuudha alamuu jechuun hin barbaade ture garuu immoo ishiin immoo lakki atis alamuma jedhiini anis dammoo maqaa biraataan baasa fi jette ishee rakkoo hin qabu obboleettii koo jedheeni maqaa baastee fi turte
Egaa maaliif haalli maqaasanii baay'ee dasna jedhee jechuudha. Ashannaafi jetteeni waan hunda ashannafee jira. Beeruutii keessa akka rabshaan ture ni beektu yeroo darbee rabshaa san keessaallee ba'ee iddoo kana ga'ee jira. Ashannaafi jetteeni isiniin jedha waan hunda ashannafe anas na eege iddoo kanaan na ga'ee isiniin jechuu jaalladha. Waan hundumaafiyyuu galata waaqayyoo isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas maaliif achumaan maaliif baddee akkanaan hin jenne jedhee tanaan viidiyoo kana ani siniif hojjechuudhaaf gara keessanitti ba'ee maaliif dura umaanatti toluu didee wacaa ijoolleen na bira jiru garuu mo'amma isaan kara keessaa karkushiina galaa animmoo taa'ee jira kifilii kiyya keessa viidiyoo siniif hojjechuudhaaf fi taa'ee siniin jechuu jaalladha. Dhugaa harkatti daa'ima baatanii taa'uun baay'ee ulfaataadha. Akkasii isiniin jechuu jaalladha. Kana fakkaataa isiniin jechuu jaalladha. Kunooti galata rabbii ilma kiyya wajjiniini kunoo amma duraan kophaa kiyyan taa'aa ture amma garuu nama lama ta'anii gammachuudhaniin aniif inni wajjiniin jirra isiniin jechuu jaalladha. Kana fakkaataa. Namni beeruutii jirtan qorra beeruutii ni beektu sila ta'eef qorri beeruutii baay'ee qorraa dhugaa qallaaliin qorru ayya jalibsiin nurraachi gadi fagaate haayika namni ija tokko biyyeedhaan hin taphatamu maal jedhani akkasii isiniin jechuu jaalladha. Harka tokkoon hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Dhiifama. Kunoo kana fakkaataa isiniin jechuu jaalladha. Haala kanaan ilma kiyya wajjiniini amma akka duraanii sanittillee kophaa keenya rafuun hin jiru akka barbaannetti ilma kiyya wajjiniin haala kanaan rafaa isiniin jechuu jaalladha. Haga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Nagaanaaf ta'aa waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Isiniin jedha viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin dhiifama. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eegu. Nagaanaaf ta'aa waaqayyo isin haa eegu. Isiniin jechuu jaalladha. Nagaanaa ta'aa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti dammoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Isiniin jechuu jaalladha. Nagaan naa bulaa. Halkan immoo halkan eebbifame hunda keenyaaf iyyuu haa ta'u. Nagumaanan hiikkadhee mana kootitti deebi'ee galata waaqayyoo isiniin jira. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa. Mucaan kiyya ka'aa jira. Mee haasaan itti baay'ee isinitti fakkaate nagaan naa turaa isiniin jedha. Halkan gaarii